Oo, maasha Allah. Gurbaan kun lafee ni qabaa fi hin qabuun isaa namoota hedduutti raajii ta'ullee garuu warra ijaan namoonni arge lafee hin qabaa fi hin qabuun isaa baay'ee nama dinqa. Kanaafuu barnoota jechuun barnoota harkaan barreessan qofa osoo hin taane barnoota qaamallee barachuun ispoortiin fayyaa qaama namaati. Kanaafuu haa barannu baradhaa isiniin jedha. Qophiin ispoortii magaalaa Haromayaa irratti akkana fakkaataa shaampiyoona garee hedduu waan wal dorgomsiisuuf guyyaa har'aa eegalee har'aa Awwadaa fi Haromayaan wal dorgommiidhaaf qophaa'aniiru. Bulee 15f walitti dhaabee kan callalamee kan dabre waan cidhaaf akka qophaa'u kantiibaan magaalaa Haromayaa yaada irratti kennuudhaan taphichi tapha jaalalaa tapha milkii waan ta'eef ispoortiin eenyumaafuu tapha jaalalaatti tapha jabeenya qaamaati. Kanaafuu kantiibaalleen jajjabaadhaa taphadhaa tapha jaalalaa jechuudhaan keessa deemee jaras hamilee itti horaa jiraam. Kanaafuu namoonni laaluu dandeettan kottaa laalaa qooda irraa fudhadhaa. Namoonni laaluun isiniif hin mijoone immoo TV keessan banachuudhaan akka laaltan isiniin jechaa. Kanaafuu taphni tapha jaalalaa tapha milkii tapha nagayaa bichi tapha jaalalaa tapha milkii tapha gaarii akka ta'u inshaallah abdii qabna. Kaameramaan illeen akkanatti jara daawwachuudhaan isaa waraabaa jira. Kanaafuu jaalalaan eegalanii jaalalaan akka xumuran gareen hunduu abdii irra qabna. Abbaa waan cidhaaf dabru inshaallah walumaan itti dhufnee agarra. Turtii gaarii.